Keenya isin biraa ga'uu jecha turtii keenya har'aa kanaan waa'ee kalee fi rakkoolee fayyaa kalee garaagaraa kan ilaallu ta'a. Keessattuu qophii har'aa kanaan waa'ee kalee, fayyummaa kalee akkasumas immoo barbaachisummaa kalee fayyaa qaama keenyaatiif qabdu kan ilaallu yoo ta'u, turtii biraatiin ammoo rakkoolee fayyaa kalee waliin wal qabatanii dhufan of eeggannoo taasifamuu irra jiraatu akkasumas immoo yaala namoota rakkoo fayyaa kalee qabaniif godhamuu irra jiraatu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kaleen qaamota jireenya ilma namaatiif baay'ee murteessaa ta'anii fi dalagaalee qaama keenyaaf murteessaa ta'an hedduu hojjettu yoo taatu, rakkoon kalee, rakkoon fayyaa kalee rakkoolee fayyaa kutaa qaama birootiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf qaamni keenya fayyaa ta'uudhaaf yookiin immoo jireenya fayya qabeessa jiraachuudhaaf kaleen keenya fayyaa ta'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni fayya qabeessi tokko yeroo dhalatu kalee lama qabatee kan dhalatudha. Kunis kalee bitaa fi kalee mirgaa jennee qoodna jechuudha. Kanaaf fayyummaan kalee kanaa fayyummaa qaama keenya guutuudhaaf baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kunis kan ta'u gaheen yookiin immoo hojiin kaleen qaama keenya keessatti hojjettu baay'ee murteessaa fi faayidaa qabeessa ta'uu irraa kan ka'e kaleen keenya fayyaa ta'uun fayyummaa keenya murteessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Faayidaa kalee hedduu yoo ta'anis isaan keessaa muraasa kaasnee irratti dubbachuu dandeenya jechuudha. Faayidaa kalee keessaa inni tokko xiraawaa qaama keenya keessatti kuufamuu danda'u qaama keenya keessaa dhimbiibdee baasuudhaan fayyaa qaama keenyaa mirkaneessuudha. Qaamni keenya walnyaatiinsa garaagaraa geggeessa. Walnyaatiinsi qaamni keenya geggeessu kunniin qaama keenyaaf faayidaa hedduu kan qaban yoo ta'u, yeroo walnyaatiinsi kunniin geggeeffaman garuu xuraawaan garaagaraa qaama keenya irratti miidhaa garaagaraa geggeessuu danda'an yookiin immoo geessisuu danda'an kan uumaman ta'a jechuudha. Kanaaf xuraawaan yeroo walnyaatiinsi garaagaraa qaama keenya keessatti taasifamu uumaman kunniin qaama keenya keessaa dhimbiibamanii dhabamsiifamuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf qaamota xuraawaa garaagaraa qaama keenya keessaa dhabamsiisuu keessatti hirmaatan keessaa kaleen iddoo murteessaa kan fudhatu ta'a jechuudha. Kanaaf xuraawaa garaagaraa yeroo walnyaatiinsi qaama keenyaa geggeeffamu uumaman kanneen qaama keenya keessaa dhimbiibdee baasuudhaan qaamni keenya sababa xuraawaa qaama keenya keessatti kuufamaniin miidhaan garaagaraa akka irra hin qaqqabne taasisuu keessatti kaleen keenya gahee guddaa taphatti jechuudha. Kanaaf kaleen keenya sababa garaagaraatiin kan miidhamtu yoo ta'e, xuraawaan karaa kaleetiin qaama keenya keessaa dhabamsiifamuu malan qaama keenya keessatti waan kuufamaniif rakkoolee fayyaa garaagaraa irratti qaqqabsiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf xuraawaan kunniin akkuma sila jedhe yeroo walnyaatiinsi qaama keenya keessatti geggeeffamu kan uumaman yoo ta'u, akkasumas immoo wantoota nuti fudhannu qorichoota garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoota fayyummaa qaama keenyaatiif fudhannu irrattis hundaa'ee xuraawaan qaama keenya keessatti maddisiifaman jiraachuu malu jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin qaama keenya keessatti yeroodhaan kan hin baafamne yookiin immoo hin qulqulleeffamne yoo ta'e rakkoo fayyaa garaagaraa nurraan gahuu danda'u jechuudha. Kanaaf gaheen kaleen xuraawaa qaama keenya keessaa dhabamsiisuudhaan fayyaa qaama keenyaa eegsisuu irratti qabdu baay'ee murteessaa fi fayyaa qaama keenyaaf barbaachisaa ta'edha jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamni keenya parsantaan guddaan parsantaan 60 ta'u bishaaniin kan guutamedha. Haa ta'u malee bishaan kun immoo dhangala'aan qaama keenya keessa jiru kun to'atamuudhaan bifa qaama keenya irratti miidhaa guddaa hin geessisneen ta'uun irra jiraata jechuudha. Kanaaf kaleen keenya immoo dhangala'aa qaama keenya keessa jiru to'achuudhaan garmalee akka hin daballe akkasumas immoo garmalee gadi bu'uudhaan qaama keenya irratti miidhaa garaagaraa akka hin qaqqabsiisne gochuu keessatti gahee guddaa taphatti jechuudha. Kunis kan ta'u qaamni keenya dhangala'aan qaama keenya keessa jiru garmalee yeroo guddaa ta'u kaleen keenya isa kana hubachuudhaan dhangala'aa kana bifa fincaaniitiin qaama keenya keessaa baasuudhaan garmalee dabaluudhaan rakkoolee fayyaa garaagaraa kanneen akka rakkoo onnee, dhiibbaa dhiigaa fi rakkoolee kanneen fakkaatan nurratti akka hin geessisne taasisuu dandeessi jechuudha. Darbee immoo dhangala'aan qaama keenya keessa jiru garmalee gadi bu'uudhaan rakkoo fayyaa garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Keessattuu namoonni sababa garaagaraatiin dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru gadi bu'uu danda'u, miidhaan garaagaraa irra qaqqabuu waan danda'uuf kaleen ammoo dhangala'aa qaama keenya keessa jiru kana akka garmalee gadi bu'uune to'achuudhaan rakkoolee fayyaa dhaqqabuu danda'an kan hambisuu dandeessi jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne namni sababa garaagaraatiin
rakkoon ol deebisuu yookiin immoo baasaan kan isaan mudatu yoo ta'e dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru garmalee gadi bu'uu danda'a. Kun immoo fayyaa isaanii irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kaleen fayyaan tokko yeroo rakkooleen akkanaa mudatan dhangala'aa qaama keenya keessa jiru guddisuudhaaf fincaan yeroo kaleen keenya hojii ishee hojjettu uumamu sana hammamta isaa xiqqeessuudhaan dhangala'aa qaama keenya keessa jiru qusachuudhaan rakkoolee fayyaa dhaqqabuu danda'an hambisuu dandeessi jechuudha. Kana qofa miti namoonni yeroo iddoo ho'i cimaa jiru adeeman sababa ho'a isaanii dhangala'aan qaama isaanii keessa kallattii garaagaraatiin waan ba'uuf isa sana to'achuudhaaf kaleen keenya immoo hammamta fincaanii xiqqeessuudhaan dhangala'aa qaama keenya keessa jiru to'achuudhaan rakkoolee fayyaa dhaqqabuu danda'an hambisuu dandeessi jechuudha. Kanaaf dhangala'aa qaama keenya keessa jiru to'achuudhaan rakkoolee fayyaa sababa ol ka'uu yookiin immoo gadi bu'uu dhangala'aa qaama keenyaatiin wal qabatanii dhufuu danda'an hambisuu keessatti kaleen hojii baay'ee barbaachisaa ta'e kan hojjettu ta'a jechuudha. Dhangala'aa qofa osoo hin taane elektiroolaayitiin qaama keenyaaf barbaachisaa ta'an hedduu akkaataa qaama keenya keessatti miidhaa hin geessisneen to'atamuun irra jiraata. Kanaaf elektiroolaayitoonni kunniin akkuma dhangala'aa qaama keenyaa garmalee akka hin daballee fi akkasumas immoo garmalee akka gadi hin buune to'achuudhaan qaama keenya fayya qabeessa akka taasisuu keessatti kaleen keenya hojii baay'ee murteessaa ta'e kan taphattuu fi kan qaama keenya fayyaa akka ta'e turu eegsisuu keessatti gahee guddaa taphattudha jechuudha. Kana malees kaleen keenya wantoota garaagaraa oomishuudhaan qaama keenyaaf faayidaa hedduu kan kennitudha jechuudha. Keessattuu qaamni keenya vaayitaaminii oomishuudhaan keessattuu vaayitaamin D oomishuudhaan qaama keenya keessatti gahee guddaa taphatti jechuudha. Vaayitaamin D albuuda kaalsiyeem jedhamu to'achuudhaan fayyaan keenya fayya qabeessa akka ta'u qaamni keenya fayya qabeessa akka ta'u taasisuu keessatti gahee guddaa taphata. Albuudni kaalsiyeemiin lafeen keenya jabaataa akka ta'u akkasumas onnee keenya dabalatee qaamni keenya garaagaraa hojii isaanii haala fayya qabeessa ta'een akka hojjetan taasisuu keessatti albuudni kaalsiyeemii baay'ee murteessaadha jechuudha. Kaleen keenya immoo vaayitaamin D qopheessuudhaan albuudni kaalsiyeemii qaama keenya keessa jiru akka to'atamu taasiste jechuudha. Kanaaf kaleen keenya vaayitaamin D kan qopheessitu ta'a. Vaayitaamin D immoo albuuda kaalsiyeemii qaama keenya keessa jiru to'achuudhaan garmalee akka gadi hin buune akkasumas immoo waliin kaane to'achuudhaan qaamni keenya fayya qabeessa akka ta'u taasisa jechuudha. Kana malees kaleen hormoonii akka eritiroopoyetiin jedhaman maddisiisuudhaan seeliin dhiiga diimaa keenya akka maddisiifamu gochuu dandeessa jechuudha. Hormooniin kun seeliin dhiiga diimaa akka maddisiifamu akka to'atamu gochuudhaan rakkoon hir'ina dhiigaa akka nuun mudanne taasisa jechuudha. Kanaaf namoonni rakkoo kalee keessattuu rakkoo fayyaa kalee yeroo dheeraa ture yoo kan qabaatan ta'e rakkoo hir'ina dhiigaatiifis kan saaxilaman ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoo hanqina hormoonii kaleen maddisiistuu fi seelii dhiigaa diimaa to'atu kana irraa kan ka'e namoonni kun hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Kana malees kaleen keenya albuudota garaagaraa dhimbiibdee deebisuudhaan yeroo immoo garmalee ol kaatanitti bifa fincaaniitiin qaama keenya keessaa dhabamsiisuudhaan rakkoo fayyaa albuudota kanneeniin wal qabatanii dhufan eegsisuu keessatti gahee guddaa kan taphattu ta'a jechuudha. Kanaaf kaleen keenya boqonnaa tokko malee yeroo hunda hojii kana hojjechuudhaan wantoota qaama keenyaaf miidhaa qaban akkasumas immoo wantoota qaama keenyaaf immoo barbaachisaa ta'an to'achuu keessatti gahee guddaa kan taphattu ta'a jechuudha. Kanaaf xuraawaa fi akkasumas dhangala'aa elektiroolaayitootaa fi albuudota garaagaraa hammamtaan isaanii hanga barbaachisummaa qaama keenyaa ol ta'an qaama keenya keessaa bifa fincaaniitiin dhimbiibdee baasuudhaan rakkoolee fayyaa sababa ol ka'uu wantoota kanaatiin dhufuu danda'u hambisuudhaan qaama keenya fayya qabeessa akka ta'u taasisuu dandeessi jechuudha. Kana malees immoo akkuma sila jedhe wantoonni kunniin yeroo baay'ee barbaachisaa ta'anitti akka qaama keenya keessatti hin qisaasofne hammamtaa fincaan keessatti gadi lakkifaman hir'isuudhaan qaamni keenya akka itti dhimma bahu gochuu keessatti kaleen keenya baay'ee murteessaa fi hojii barbaachisaa ta'e kan hojjetu ta'a jechuudha. Kanaaf namni tokko kaleensaa yeroo miidhamtu wantoonni kunniin immoo dalagaaleen kalee kunniin waan miidhamaniif sababa kanaan rakkoo fayyaa kalee waliin wal qabatanii fi qaamota keenya biroo miidhuu danda'an hedduuf kan saaxilamu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo akkuma jenne kaleen keenya wantoota faayidaa qaama keenyaaf qaban hedduu maddisiisuudhaan
qaamni keenya wantoota fayyummaa qaama keenya barbaachisan akka maddisiisuu fi dhimma itti bahu taasisuu keessatti gahee guddaa kan taphattu ta'a jechuudha. Kanaaf fayyaa kalee eeguun yookiin immoo kaleen keenya fayyaa taatee akka turtu taasisuun rakkoo fayyaa guutuu qaama keenya irratti dhaqqabuu danda'u hambisuu keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf wantoonni salphaa irraa kaasee wantoonni yaalli sadarkaa garagaraatti kennamuu danda'an rakkoolee fayyaa kalee fi akkasumas immoo rakkoolee fayyaa sababa miidhamuu kalee waliin wal qabatanii dhufan hedduu hambisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kutaa lammaffaa keessatti ammoo rakkoolee fayyaa kalee irratti dhufuu danda'an sababoota isaanii akkasumas immoo of eeggannoo taasifamuu danda'anii fi yeroo qaama irratti immoo rakkooleen fayyaa kunniin argamanitti immoo yaalli sadarkaa garagaraatiin kennamuu danda'u maal akka ta'uu danda'u kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf namoonni yuutuubii kanaafis haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan odeeffannoo fayyaa yeroo garagaraatti isiniif gadlakkisnu haala salphaa ta'een akka argachuu dandeessan sabskiraayib foloo gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaanna. Qophii keenya kanumaan goolabneerra.